Yoo lixxilli daa'imti ol kaatee lixxe malee akkanaan wanni isiin ol kaatee osoo anatti osoo yooma waan biraatu taate ana bilbilti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtanii hordoftoota kiyya nagaa fayyaa walaa alhamdulillah rabbil alamin. Akkam jirtan fayyaa walaa alhamdulillah rabbil alamin qofaan qabullah. Maal isinitti fakkaate hordoftoota kiyya baay'ee aarii jira. Maal isinitti fakkaate kiyya illee ala jira. Aaree illee jira baay'isee aarii jira. Maal isinitti fakkaate annoon jalaa bade zabiban jalaa bade jechuun ani habadullee amana isaa jiraatullee eessa akka jirtu hin beekne garuu honni irratti ilaalee jedhee maal isinitti fakkaate shaanxaa isii fudhattee deemte shaanxaa takka qabdee argitanii ijoolleen baadiyyaatti nu waa itti dubbatanii jiran jedhan hin aarti baay'iftee hin aarti homa isaanii aarti an isii mi'uuf an obboleettii isaa nama biraatu mi'u namni immoo obboleettii ofii moor hin mi'u beektanii amma isin gizee mana hin aarti amma ofeetiin kiyyaan na gaafatee beektanii suuqii bishaanaa fidee ofeetiin hin na gaafatee gaafannaan qaqqisee jalmaa obseeniitiin video kana jala uffate akka videoon akka jirullee hin beeku inni hin jiru akka video uffisee ittillee himu akka waraabes ittillee takka itti himu kanuma aarteetiin deemte naan bi'a malee awwaanuma nama hin qabnee fi wannoo ji'a malee inni irratti nu isirratti wanna takkaan hojjetin naan jedha. Wanna takkaa isirratti hojjetin isii waliin hoo akkama waliin qursuma nyaatanii misama nyaatanii hojjettan malee viidiyoo akka ati nama hin qabne hin beeka isii waliin wanna takkaan hojjetin naan jedha. Amma na jalaa deemte amma mee waan naan jedhu walumaan daallaa garuu akka oysi itti himu akka osoo itti meetanii jedhe waan viidiyoo akkana ittillee argisiisu wanna takkallee hin jedhu bakka mee akkaataa isaa laalee gadhiisa malee gadi dhiisu yoo inni naan hin lolin gadhiisoo inni akka malee natti dallanee simatu irra taree simatu mucattii daa'imaa yeroo maraa naanneffataa simatu malaan qabu dadhabe waan naan jedhu ta'e hin dubba'u inni meeshaa naa fideetiin dhufee jechuun amma hin deebi agarra. Gabaatee jiru nama gargaaru zargaara meeti. Taa'ime. Eebbaan akkam taate suuqiin banaatti godhanname maal godhanname. Cufuure. Isiin akkam taate isiin keessaa teettu. Zabiban jechuun zabiban yoo mana agarsi ayitte malee zabiban hin jirtu daga namaatii shaanxallee hin jiru akkam go'a. Hin jirtu daga namaatiiyyuu hin jirtu zabiban. Osoo ilaaleetiin hin jedhu gandallee naayiti jedheetiin hin yaadu gandi hin beeytullee hin jiru isii anuu ganda namaan seenu waan isiin taate beekuu hin dandeenye kaa'an sila akkam go'a. Jechuun lammana keessa dhustee firaankiin irra dalaguu eeggamu akkam silaa qaayidaan keessa. Baraan mana kana yoo seenu firaankiin bakki keessa tokko suudha laba keessa jiru. Situ ulee gemo dari mana keessa illee kun deemee barbaadaa jiran agarra. Moo sila situ haayee inni aarteetti daa'imti. Jechuun waan jaballee hin jenne ni beekta. Ani waan jabaa hundi siin jiru tokko jiru wanni jabaa hin jiru ani hoo jabaateetiin hin jiru haa nyaatu mana hojjetu maal hojjetu qoy miidhagsiitu maal hojjetu. Maal hojjetu tirii yaaddu samii miti qoy wanni isii aarsuun jira mana kana keessa ati hoo yaaddu garuu. Laa si dura baay'ee boottee simachuu jirti sima haasawuma kan kee qaaquma. Wannuun qaaquma. Yoo lixxilli daa'imti ol kaatee lixxe malee akkanaan wanni isiin ol kaatee osoo anatti osoo yooma waan biraatu taate ana bilbiltee deemti malee akkanaan kaatee hin deemtu simatu waa jedheera. Maal isiin jedha obboleettii yaa namni ka'an baay'ee. Laachuun karaa baay'ee simatti isiin jedha saayibban isii guuraa galaanii kanaa shaayii dhaabii kanaa buna danfisii kanaa nyaata akkanaa godhii kanaa maal godhii ajajni isiin abbaayatee jira jettee baay'ee boottee simataa turte duraanu waa dubbanne jechuudha. Kuni uummataa isiitii ol tare kaateetuma cadhiftee gaduma baatee lixxe malee akkanaan lafaa kaatee lixxe yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Karaan beektii. Jechuun ani bar haa galtu ama bar maa galtee jiru haa galtu bar isii garuu karaa beektii wayi baddii ka jiru yaada malee ani haa deemtu. Itti gaafatamaan simamatama kan keeti gaan waan nagalchuun qabu ani ka beeku si biratti hin beeka. Ka itti dhuftellee si'ii gaafa duraallee fuudhee ka itti fidellee si'ii yoo karaallee wallaaltee baggara biraallee ka tartuulee taate sun alaafi qalaaftinnaa ka gaafatu si'ii ka fudhatu si'ii jechuun mas'uulummaa.
Maalichu? Mas'uulummaa jechuun afaan Arabaatiin sittaasa'e wanno akkasii miti bar amma ankiya wanna bira wanna takka dubbachuun barbaadu si walillee numa takka dubbachuun barbaadu odoo maatiin hin dhagahin jechuu ati hoo ani bilbileetiin hin jee natti beekuu danda'a adoo ani hin bilbilu atummaan bilbili maatiin hundaa bakka adaa dottan ta'e obboleeyyan ta'e namaatiin ta'e faamilii mara ofumaa bira bilbiliitiniini bakka addaan baafa'uutiin hin jee. maal simbira dhuftee jedhee bilbila? Ishee akkam go'are ishee. Mee maal jedhan na arrabsanii ishee akkam jedhan. Kana ofumaa kan keetti akka gootee godhiitii bakka keettee bakka yoo mana kana keessatti illee dhoositanii biraan jiraatan hin beeku anuun irraa takka. Kiyyaa dhugaa rabbi wallahi billahi biraanki miti wallahi billahi biraanki miti. Ani biraanki hojii an wallahi hin jiru baay'ee ani biraanki hojii wallahi hin jiru akkamitti wallahi jira indee biraanki jechuun soba jechuu bara. Biraanki jechuun soba jechuu. Ani biraanki miti mana kana keessa namni takka hin jiru wanni tokko hin jiru wanni ani mana kana keessa si dhoyse tokko hin jiru bakka feete hunda irra zooritti ilaalitti hin jee. Ani akkamitti akka gibbii keessa wala kushiinaa kichin wanni tokko hin jiru. Inna ani akkamitti kana biraanki si mucattiin badde nafseen namaa mucattiin badde jeetiniin isa biraanki si go'aatu akkana yaaddu. Jechuun naan galle gaana jechuun nama beektaa yeroo baay'ee yoo biqiltuu waan kan kenna boottii an dadhabee ayoo dhugaatti nama 5-6 ta'aniitiin sa'aatii barbaadan dhufanii buna dhaabii. Qo'anna malee barkee. Kana shaayii dhaabii kaan godhinaan Riisarchi laayee. An dadhabeetiin jira jettee yeroo baay'ee natti maa turtee na booyaa turtee qooyi obsii yeroo xiqqoodha. Bakka barumsi illee amma of dura bannaati takkatti matan kiyyaa bakkuma isiin seentee naaf wallahi bakka isiin seentan takkatti isii guban qabu nama as jirtiifin dhufee yoo suuqii seenee meeshaa suuqii kaayee ka'ee onnaa zabaadhaatiin itti waamaa ture hin agarree kana waan ta'eef atillee bakka dandeetteen olii gad bilbiliitii gaafadhu anillee warrallee biyyallee bilbileen gaafadhaa akkummaan isiin itti karaa beettee galtuu yana baay'ee giraana galchee jira waan ta'eef akkasii barbaadii gaafadhu gin immoo alaaftinnaa akka fudhatullee si'i ani yoo isiillee baateellee waa taate yoo isiillee uguriillee dhayxe akkasitti gaafatama siin jechuu barbaada gama kiyyaan. Agan danda'een bakka bilbil naa dhaqqabe bakka bilbili naa seenee bilbila isin bira jirti amma namni illee yoo xiqqaate isiin aartee waan manaa baateef haga suuta saragaaga'ee tasgabbaa'ee namatti mutti namni akkanaan lafaa kaasellee laa'een bira jirti bar namni namaan jedhu hin jiru kun isii arguun isii barbaadanii baasuu yeroo dheeraadha fudhata waan ta'eef ani kanaafuu ani hin beeku. Wanna takka bichaa taxaraxara wanni taxaraxara hoo utuu irratti hojjedhu kana waliin hojjedhu kana meebii kana isiin kun beektu ijoollee baadiyyaatti mana baatee hin beektu waan kana wayi aarti hojii malee waan biraa wanni sitti dhufu. Laalaa isiin kanaa miti ka isiin aartu yeroo baay'ee ka isiin natti mattu sa'aatii ani irriba rafetti illee irribaa na kaafti jette sa'aatii dadhabee taa'etti illee sa'aatii fedhan dhufaniitiin akkuma laal nama dalaytuu qaxaratee mana keessa kaatee kun illee kun shaayii dhaadhaa jedha kun buna jedha kun maalii jedha kun nyaanni hin taane jedhaniitiin irra qallatan kana boottiin catti kana waan ta'eef ani obsii jedhaatiin turee waan achirraa feeni hin barbaachifna atillee adaadota birallee qe'eellee bilbilii gaafachiisi. Waan tiraanspoortii silaa birri isii fudhatte jira mana. Beeku ani kaawwa suuqii keessaa fudhatte malee maal isii kenna harka kiyyarraa wanta kan fudhanne nattuun himne adoo isiin birri na gaafatte amuyyatii kana suuqillee erguun beektamu nama.